Daawwattoota keenya kabajamoo oduu isiniif dhiyeessaa oduu waliinaan sabboontuu lammiitii dursa matoota oduu isinitti hima. Shaggar lixaa ona Ambootti qonnaan bulaan Oromoo humna addaa poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaatii baafamee ajjeefame. Kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaleetti namoonni 5 weerara koleeraa bifa haaraan babal'ataa jiruun lubbuu dhabani. Godina Baaleetti ilmaan Oromoo 80 ta'an woboo nyaachiftu jedhamanii hidhaman. Arsii lixaa magaalaa Adaabbaatti ammoo bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo hidhamuun gabaafame. Godinaalee Baalee fi Gujiitti namoonni miiliyoona 1.6 caalan gargaarsa nyaataa akka eeggataa jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Kunneen matoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti dabarra. Shaggar lixaa ona Ambootti qonnaan bulaan Oromoo humna addaa poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaatii baafamee ajjeefame. Godina Shaggar lixaa ona Amboo ganda Dikii iddoo addaa Oborraa jedhamutti bitootessa 24 bara 2023 humni addaa poolisii Oromiyaa nama obbo Warqinaa Beekaa jedhamu mana jireenyaa isaatii ukkaamsuun fuudhee bifa suukaneessaan ajjeesee bosonatti gatu jiraattonni himaniiru. Qonnaan bulaan hawaasa naannichaa biratti dhageettii fi kabaja guddaa qabu kun abbaa ijoollee 6 yoo ta'u, ajjeefamuu isaa guyyoota 2 dura bakka seelii woboo socho'u nutti garsiisi jedhamee reebichi hamaan irratti raawwatamu jiraattonni ni dubbatu. Humnoonni faashistii gandeen Dikii, Waddeessaa fi Qullittii keessatti yakka fakkaataa itti fufuus eerani. Gartuun farra uummataa ta'e kun lammiilee dharaan yakkee hidhuu dararuu irra darbee iddoo itti hidhee baasee haala suukaneessaan ajjeesuu itti fufee jiraachuun gabaasaaleen bahan ni addeessu. Akka kanaan lammiileen godina Wallagga Bahaa ona Diggaatti hidhamanii turan keessaa namoonni 3 bitootessa 24 bara 2023 waraana gartuu biltsiginnaatiin hidhaatii baafamuun ajjeefamanii reeffi isaanii gatamuu maddeen gabaasanii jiru. Namoonni kunneenis Dassaaleny Gaaddisaa, Ermiyaas Giddiisaa fi kan dhiyoo Harargeedhaan naannicha dhaqe Dabalaa nama jedhamu ta'uutu barame. Sirni biltsiginnaa lammiilee Oromoo dharaan yakkee bakkoota adda addaatti hidhee dararuu hidhaarraa baasee ajjeesuu kan itti fufe yoo ta'u, dargaggoota hedduu eessa buutee dhabamsiisuu irratti argama. Haaluma kanaan bitootessa 25 bara 2023 godina Harargee lixaa ona Cirootti humnoonni sirna PP dargaggoota Oromoo buufata poolisii magaalaa Cirootti dharaan yakkanii ugguraman keessaa dargaggoo Ibsaa Aadam Noolee jedhamu baasuun eessa buutee dhabamsiisanii jiru. Dargaggoo Ibsaan ji'oota 2 dura ukkaanfamee kan hidhame yoo ta'u, maatiin isaa gaafatuuf waajjira poolisii dhaqanii dhaban. Wayita ammaa kana lubbuun jiraachuuf dhabuu isaayyuu hin beeknu jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaleetti namoonni 5 weerara koleeraa bifa haaraan babal'ataa jiruun lubbuu dhabani. Weerarri dhibee koleeraa Oromiyaa godina Baaleetti dhalatuudhaan ji'ootaaf furmaata waakkatamoo irraa naannolee ollaattis babal'atuudhaan lubbuu lammiilee gaaga'uu itti fufee jira. Haaluma kanaan Kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaleetti weerarri dhukkuba koleeraa dhalate yoo xiqqaate lubbuu namoota 5 akka galaafate ibsameera. Lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii 50 gahuu kan eeran gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Mooyyalee obbo Boruu Huqqaa weerarichi shaffisaan babal'ataa akka jirus himani. Namoonni hedduun gara jiddugala wal'aansa koleeraatti geeffamaa jiraachuus eeranii gariin odoo achi hin gahin karaatti lubbuu dhabu jedhani. Sababa Mooyyaleen magaalaa daangaa taateef hireen weerarichi daran hammaachuu guddaa tahuu kan dubbatan obbo Boruun rooba jidduu kanaa kan hongee yeroo dheeraa booda dhufeetiin dhukkubichi sadarkaa yaaddessaatti lubbuu uummataa gaaga'uu akka danda'u akeekkachiise. Oromiyaa fi naannolee Somaalee godinaalee adda addaatti jidduu kana qofa namoonni 44 akka lubbuu dhaban gabaasni ogeeyyii fayyaa hawaasaa irraa bahu kan addeessu yoo ta'u, beelaa fi hongee uummata harkaa qabutti dabalee shaffisni weerarri ittiin dabalaa jiru balaa hamtuu as deemaa jiru ta'uunis ibsameera. Weerarri kun mootummaa dabalatee qaamolee dhimmi ilaallatu hundarraa xiyyeeffannaa gahaa dhabuun naannolee haaraa dur hin jirrettis shaffisa dachaan babal'atee balaa caalu geessisaa jira jechuun akeekkachiisaa jiru ogeeyyiin fayyaa. Kun kanaan odoo jiru weerarri dhukkuba lubbuu namaa galaafatu Kalaa Azar jedhamu Itoophiyaa gama kibbaa muudachuun ibsame. Akka aangawoonnii fi jiraattonni naannichaa jedhanitti godinoota Gaamoo, Goofaa, Koonsoo fi Oomoo kibbaa keessatti dhibeen kun mul'atee jira. Mallattooleen dhibee kanaa ho'a qaamaa yeroo hin murtoofne, ulfaatina qaamaa hir'isuu,
tiruu fi kaleen guddachuu fi hir'ina dhiigaa tahuu kan eeran ogeeyyiin fayyaa namoonni dhukkuba kanaan qabaman daddaffiin wal'aansa argatuu baannaan hireen lubbuun hafuu isaanii akkaan xiqqaa ta'us akeekkachiisanii. Akkuma dhibeen koleeraa xiyyeeffannaa dhabuurraa biyyattii naannoo tokko iddoo biraatti babal'atuun lubbuu gaaga'uu itti fufetti dhibeen kala-azaaris yaaddoo guddaa ta'uullee himani. Godina Baaleetti ilmaan Oromoo 80 ta'an woboo nyaachiftu jedhamanii hidhaman. Arsii lixaa magaalaa Adaabbaatti ammoo bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo hidhamuun gabaafame. Akka gabaasni arganne addeessutti godina Baaleetti ilmaan Oromoo 80 ta'an woboo nyaachiftu kan jedhuun yakkamuudhaan humnoota murna abbaa irreetiin hidhamanii dararaa argaa jiru. Godina Baalee dhihaa ganda Sheedamirraa Huseen Abii fi Haji Huseen Teessoo jedhaman dabalatee namoonni hedduun qajeelcha poolisii godinichaatti hidhamuun hiraaraaf affeeramaa kan jiran si'a ta'u, godinuma kana ona Diinshoo magaalaa Diinshootti ammoo humnoonni sirnichaa nama Baayisaa Baacaa jedhamu waajjira poolisii Diinshootti hidhuun reebichaan irraan gahaniin miidhaa ulfaataaf affeeramuu maddeen ifa godhanii jiru. Kun kanaan osoo jiruu Gartuun PP qondaalotaa fi gaafatamtoota ABO kan godinaalee hidhuu kan itti fufe yoo ta'u, godina Arsii lixaa ona Adaabbaatti bitootessa 24 bara 2023 bakka bu'aa ABO ona Adaabbaa Jaal Adunnee Gabruu lafa hojii isaa ganda Lajjoo Birbirsaa jedhamutti argamu odoo kilinika keessatti hojjettoota isaa waliin dhukkubsattoota tajaajilaa jiru humnoota mootummaatiin qabamee waajjira poolisii ona Adaabbaatti hidhame. Walumaa galatti torbee darbe kana qofa keessa miseensonni ABO lakkoofsaan 80 gahan badii tokkollee osoo hin qabaatin humnoota sirna biltsiginnaatiin maqaa woboo waliin qunnamtii qabduu fi ni nyaachiftu jedhuun yakkamanii kibba bahaa bakkoota hedduutti hidhamanii dararamaa jiru. Miseensota gumii sabaa ABO fi itti gaafatamtoonni ABO kan godinaalee Baalee fi Arsii Jaal Hundee Daraaraa fi Jaal Daraaraa Lammii humnoota sirna PP'n qabamanii hidhamuun ji'ootaaf erga hiraarfamaa turanii booda jidduu kana gad lakkifamuun kan beekamu si'a ta'u, hogganoonni kun lameen kana duras irra deddeebiin bakkoota adda addaatti hidhamaa akka turan ni beekama. Godinaalee Baalee fi Gujiitti namoonni miiliyoona 1.6 caalan gargaarsa nyaataa akka eeggataa jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Ochaan gabaasa bitootessa 20 bara 2023 baaseen godinaalee Baaleetti namoonni 900,000 fi 78,900 akkasuma godina Gujiitti namoonni 700,000 fi 1,518 nyaataa fi gargaarsa bifa adda addaa isaan dandamachiisu akka barbaadan hubachiiseera. Gargaarsi qaamolee adda addaarraa laatame lammiilee daddaffiin dhaqqabuu feesisu kanneen keessaa ruubii yookaan immoo persentii 25 illee akka hin dhaqqabne hubachiiseera. Sirni aangoorra jiru lammiilee rakkoo dachaan miidhamaa jiraniif gargaarsi arjoomame akka shaffisaan bira hin geenye danqaa uumuu fi kaan ammoo gurgurataa akka jiru addunyaatu beeka kan jedhan maddeen ta'us garuu birmannaan kallattii adda addaatiin hawaasaaf taasifamaa jiru cimee itti fufuu hubachiisani. Guutummaa naannolee impaayera Itoophiyaa adda addaa keessatti namoonni miiliyoona 20.1 caalan gargaarsi nyaataa akka isaan barbaachisu kan ibsame yoo ta'u, keessumaa beelaa fi hongee waggootaaf walitti fufinsaan Oromiyaa mudatetti dabalee imaammanni sirna aangoorra jiru kan beela akka meeshaatti itti gargaaramu balaa hawaasa mudate kana daranuu akka hammeessitu himamaa jira. Kun kanaan osoo jiru godina Booranaa ona Dhaasii fi bakkoota hedduutti bokkaa cimaan walitti fufinsaan roobaa jiru namootaa fi horii miidhuu irratti argama. Hongee dheeraa naannichatti mudaterraa kan hafan loowwan hedduun rooba bakka adda addaatti roobe dandamachuu dadhabuun dhumataa jiru. Uummanni hongee fi beelli itti hammaate nyaata dhabuutti dabala da'oo bokkaa fi lolaa cimaa jalaa itti baqatu dhabuun miidhaaf affeeramaa akka jiru suuraaleen marsaa hawaasaa irratti bahaa jiran ifatti agarsiisu. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti waan nu hordoftaniif galatoomaa jenna. Hiree addunyaa kanaatu
kallaafaan irraa badu kajabaan irra jiraatu ta'e yoo laaftani ni baddu yoo jabaattani ni jiraattu. warri laaffate qeesaaniirra xiyyaara lollaatu marsa taankiitu irra oofama haadha warraa isaaniitu ciniinsuu irratti jeeqama ijoollee isaaniitu mana barnootaatii baqata. argaa waan Ameerikaan faa Sooriyaa gochaa jiran ijoolleen Ameerikaa garuu taankii arganii hin beekan xiyyaarri lolaa irra marsee hin beeku. argaa warri Ameerikaaf Awurooppaa waan isaan Liibiyaa godhan. yoo jabaattan hin jiraattu yoo laaftan hin baddu kanan shakkina. lafti amma irra jirru lafa warra tuulamaati. warri tuulamaa garuu amma lafa kanarra hin jiran. jaallannes jibbines waan laafneef lafa nurraa fudhatan. Oromoon sobee uf jajjabeessuu dhiisuu qaba. laaffateeti lafa isaarraa fudhate. warra jabaatees caalitu lafa isaarraa fudhate. lafaa fi lafee abbaa keenyaatti deebi'uuf amni abaa'oo waliin taasifamu karaansaa akka malee dheeraaf daddaba garuu ol jenneet irra deemna gad hin jenne saalfannu. hagam yoo turus hagam yoo hammaatus hagam yoo hadhaa illee lafee fi lafa abbaa keenyaatti ni deebina. lafti keenya kan keenya biyyi keenya kan keenya. Oromoon dargaggoon uf qopheessaa. Oromiyaan keessummaa hedduu qabdi. keessummaan ishee kun akka Oromoon jedhetti qofa bulti. Finfinnee dabalatee keessummaa hedduutu nurra jira. keessummaa hin dadhabnu hin jibbinu gola keenya dabarsinee garuu hin kenninu. filmaata sadiitu jira. inni tokko akka Oromoon jedhetti bulu, inni lama guddifachaadhaan Oromoo ta'u, inni sadaffaan biyya isaa gadhiisu.